namoonni tokko waraanni bilisummaa Oromoo jaarsanyiin baga galee jettan tokko immoo maaliif galee jettaniiti girrigirrii gootanii jechuudha. Na dhageeffadha dhugaa jirtu isin hima. Viidiyoo tan akkuma agartanii sheer godha. Dhugaa jirtu isin hima jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa ka amma jiru kuni hawaasa Oromooti wanti inni bu'aa fide wanti inni godheef tokko hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo jennu nuti keenyaan ijaaranna ni deeggarra. Garuu ka ammaa kanaa miti. An kana dadhabeetiin jira. Ka gaafa fakkeenyaaf akka abboota keenya Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Taaddasaa Birruu, Nadhii Gammadaa waraana bilisummaa Oromoo kan jennuun ka uummata Oromootii dhaabate isa kanaa jechuudha. Ka ammaa kuni wanti uummata Oromoo miidhuu malee hawaasa Oromootii bu'aa inni buusu tokko illee hin jiru. Akkamitti hoonaan jettan hayyee gargaarsaatti nutti namne gargaarutti jirra. Gaafa dheengadda salaalatti harmeen teenya akkasitti boochu. Gaafa namni meeqa akkasitti achitti ilmaan teenya xixiqqoon achitti qalamaa turte gumaa isaan uummata Oromootiif harmee teenya saniif gumaan isaan nu baasammee. Lafti sun gartee magaalaa keessaa miti baadiyyaadha. Isaanis baadiyyaa san keessa jiranii maaliif deemee uummata keenya san bira dhaabbatanii gumaa uummata keenyaa fannoorraa maaliif nu hin baasin? Lammaffaa gaafa Karrayyuu Fantaaleetti namni 12 Amaarri ajjeefte maaliif gumaa uummata keenyaa hin baasin? Sadaffaa gaafa dheengadda walloon diinaa roorrifamteeti bara meeqa guutuu akkasitti rakkachaa turte diinaa rakkachaa turte maaliif hawaasa Oromoo ka walloo bira dhaabbattee diina san maaliif irraan qoratiin meeshaa taatu ni qaban? Meeshaan sun hundinuu kan gartee itti laffaanne itti binne jechuudha. Namni hawaasa ofiitiif akkas dhaabbatee hawaasa ofii hin gargaarin waraana bilisummaa Oromoo maaliif jennaanu? Inumaa daranii hawaasa keenya miidhuu jiranii jechuudha. Hawaasa gargaaruu dhiisii hawaasa miidhuu jiranii jechuudha. Fakkeenyi tokko isiniif himu. Gara Arsii baha kana lafa baadiyyaa qotee bulaatti nama saahiba kiyyaa ka duraan as waliin turre ka biyya galee gartee innis duraan waraana bilisummaa Oromoodhaa deeggaraa ture akkuma kiyya kana jechuudha amman. Gaafa gabbuu dubbiin akka gartee amma afaan asirraa haasofnu kanaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa halkan gartee nama hulaarra dhaanii gayyaamaniiti gorra'aa jiranii jechuudha gartee amman tan. Nama asirraa gartee gabboo'ee achi jirutu naa hime jechuudha. Dhugaa isinitti fakkaatiin viidiyoon isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoodhaa ka amma bosona keessa jiru kuni viidiyoo isaa waraabanii amma akkatti poosti nu godhan kuni kun isinitti fakkaatiin wanti lafa jiru waan biraati. Wanni isaan hojjetan lafatti ka kaameraa osoo hin taane ka isaan lafatti hojjetan waan biraati. Wanni isaan ammoo poosti nu godhan waan biraati. Jara keenya isinii hima. Akkasuma gara Wallaggaatti namoota hedduun saahiba achi qaba. Inumaa waraana gartee mootummaa caalaa kan nu miidhuu jiru waraana bilisummaa Oromooti jedhan. Hulaan irra dhaaniiti halkan gartee fuudhanii deemanii ukkaamsaniiti bakka inni bu'e nama saniin agarru yookaan du'aa isaa ka qalame garra ganama. Namni kun nama gartee tokko lama miti nama hedduu akkasitti norkaa fuudhanii norkaa fixu jiranii jechuudha. Du'oo gara kaaniin waraana mootummaatti roorrifamaa gara kaaniin waraana bilisummaa Oromootiin namni roorrifamuun sabni kee gartee akkamiin namni waraana bilisummaa Oromoo maqaa jechaa saba Oromoo akkamitti miidhan? Akkamiin nama fuudhanii saba Oromoodhaa qalan gartee? Isaanuu fannoo lammataa ta'an jechuudha. An dhugaa jirtu gartee waraana bilisummaa Oromoodhaa nan jaaladhaa nan deega hanga ammaatti jechuudha. Garuu gochi isaanii kanattu nama aarsa. Isiniif hima jechuudha. Namni maqaa afaan Oromoo dubbatu deemanii saba ofiidhaa halkan hularra deemanii hulaa dhaanii gaffuudhanii halkan deemanii qalanii gatuun maaliif barbaachise? Inumaa deeggaruun wanni isaan gartee meeshaa isaan qaban sana hundaa hawaasa Oromootti bitee har'a ittiin gargaaraa ture jechuudha. Kanaaf galuu baatus waan Oromoo godhuu jiru hin jiru. Hawaasa Oromooti wanni godhaa jiru hin jiru jechuudha. Dhugaa jirtu tanuma.